Koo ana geetan haadha kanan jedhamu. Duraan dursee hundi keessan nagaa jirtu akkamiin jedha. Ani waan baay'eedha kanan dhugaa bahu garuu yeroo jecha waan duraan dursa anarraan ofii koorraan jalqaba. Ofii kooti ji'a jaaffaa keessa ergaa wayii nagaan ture. Ergichis immoo biyyaati kanan nagee malee asii biyyaati bilbilamee ana akkas ta'uuf jedha kadhadhu waaqayyoon naan jette maazariin achiiti ishii jedheetanii anniise qaniisaa qanii kadhataa roobirra hin geenye ture qanii roobii sana eeggadheetan dhufe as qanii fayyinaa jira ture achi gaafa dhufu asiiti paasteriin faa odoo kadhannaa kadhachaa jiranii namni balaa tasaadhaan du'uuf jedhu jira. Waaqayyo garuu giddu galeera maatiin irraa argatee na waallatu jedhanii dubbatan asii achi nan boo'etanu booddee mattafeen kadhachiifadheen obsee mandhise garuu homaayyuun taatu waaqayyo irra dabarseera jedhanii dhiisan achi booddee tafeetanu boo'etanu paasterii ergaa nama dubbatame kan koodha na kadhadhaa hin jedheen asumatti qabee jechuudha achi isaanoo waan tokko iyyuu taatu jedhanii akkanarra kaanii naa kadhatanii waaqayyo ji'a jaaffaa sanas na dabarsee waggaa haaraa 2015 ture sun 2015 sana keessatti waan baay'eedha kan mudataa ture na dhukkuba ture karaa baay'ee deddeebi'ee na dhukkuba ture waan duba sanarra darbee 2015 keessa qaxxaamuree waaqayyo 2016 na goosaaf waaqayyo na galateeffadhaan jedhe. Inni lammaffaa immoo biraazarii koo tokkotu biyya jira ture. Qaamee keessadha kun qaamee gaafa sadii was gaafa afuriin taatu achi kadhannaa galgalaa sitti kadhanna turre adaarii jechuudha achi asii kadhadhee bee gaafa manatti galu hundumaatii keenya hin bo'u gaafa isaan bo'anii maal taatanii sa'aatii 7 booda kanan galee asii immoo bulleen ture galee mana bulaa gaafa galee manaatii dhaga'u hundumti isaaniiyyuu hin bo'u ta'anii achi maal taatanii namni natti mul'u hin jiru namni tokkoyyuu namni dubbatee kana hidhee kennatti hin jiru achi xiqqooma maqaa mucaa isaatii dhooftee kanatu ta'e jetti malee adda baastee natti hin himtu achi maal taatee maayee naanii mucaa keenyaa Yohaannis jedhamu maqaan isaa mucaa Yohaannisii arra kufee baay'ee dhukkubaa jira jedhanii hospitaala galanii jiru kanumaaf jenneetti malee waan biraan jiru gaafatii nama biraan jette achaanu maqaa Yesuusiin hin boo'inaa ani waldaarraa dhufee waaqayyo waaqa hidhaa hiikudha malee waaqa gaddaan nu dabarsu miti baqaan isin hojiin hin boodeen bira darbee halkan sana isaa torba walakkaatti kanaan asii ba'ee naannoo sa'aatii 8 fiigee deebi'e kafan fiigee deebi'e dhufu baarriin iyyuu cufameera as ta'anii warri as bulanii asii buna minaamin dhugaa jiru turanii achi maal taatee dhuftee naan jennaanu kadhannaa barbaadeen dhufee taa'ee gattaa'een boo'e gaafa boo'in kabaqaadhiisii naan jedhan paasteriin faan achi rakkoo kee maal taate annaa naan jennaanu ani himuu hin danda'u garuu zim jedhee man bo'a maaliifuu wantichi waan sodaachisaadha waan ta'eefu haasa'ee mul'ifachuu hin dandeenye achi suuraa mucaa biraazarii koo sanaa bilbilarraan qaban ture bilbila sanarraa baasee tanuu akkatti paasteriitti agarsiise paaster kana bichaan agaradhaa'ii waan biraas itti himuu hin dandeenye waan ta'eef kanuma bichaan itti agarsiisan ture isaaniyyuu yaaduma of akkasitti waaqayyo waan itti mul'isuufu hundi isaanii nama 15 ta'u jilgeenfatanii yaa waaqayyo jedhan yaa waaqayyo sitti ilaalleerra mucaan kun millaa cimtuu irra hin ga'iin homaa tokkoyyuu hin ta'u hojiin diinas diigameera waaqayyo garuu kan inni natti haasaa jiru waa baay'eedhaaf kan inni dhufe lubbuu isaa balleessuudhaaf yookaan baqa maatii walitti akka bu'uuf jedhameeti kan isaan haasaa turani ani hojii taragaaggeeni gaafan itti odeessu har'umaa ammoo galgala kanaa naannoo sa'aatii 10tti fakkaata wanni biraas maazariin koo baay'ee dhukkubsatu turani kana dura jechuudha namoonni baay'een beekuu danda'u hundi isaaniiyyuu nama warra na beekanidha. Maazariin koo suni 2015 yeroo ganna darbee jechuudha. Waggaa ganna darbee ji'a 3 ji'a 4 waggaa kanaa jechuudha. Baay'ee dhukkubsatti turte mana kiimitti sin geessinaa eessa sin deemti waan tokko iyyuu furmaata hin qabdu turte. Achi isheenoo guyyaa tokko qaxxee diimatii biiroo madeemitii paasterii faanii kadhachiifadhu waaqayyo karaa isaanii si fayyisuu danda'a waan ta'eef amanii madhaqiin jedheen achi isheen dhuftee gaafa isheen dhuftu sinisee waaqayyo karaa keessan gorii gargaaree fayyitee hammarraa
mataa dhukkubbiillee qabdu dhugaa waaqa jiraataati amma waaqayyo fanaaf dhukkubisaan maal fa'aa ture? Dhukkubisaan maal fa'aa ture? dhukkubishee maani cogaara isin jedhu kaleedha isin jedhu kan biraan waan biraan mul'atu hin jiru arraa boreedha kan isarraa jikaatu dhukkubishee tokko iyyuu mul'atu dhukkubishee waan hin mul'anneefu bakka isheen jeeqamti dubbattu nyaata nyaattu abjuumoo bakka abjuuma garmalee abjootti nan du'a fa'aa jetti bakka waan baay'ee odeessiti isheen egaa gaafa sana kadhatameefiiti waaqayyo ishee gargaare nagaa ishii fayyaa ishee faana jira ammarree waaqayyo nagaa naa laatee fi waaqayyo naa galatee. Haaleluyyaa galateeffadhaaf waaqayyoon. Waaqayyo si eebbisu eebbifamii akkatti na qaba waaqayyo si eebbisu na jedhaanii. Walama obboleessa ishee baazoo akkamma dubbattu kanatti miti bo'aa akkam namama intina qalbii intinaatti dhufte turte garuu waaqa irra galataaf ishee dhaabee waaqayyo si eebbisu jedha waaqayyo si eebbisu eebbifamii nama galataa ta'eefi. Maaltu ture maqaan kee eenyudha isa dhufte? Ishi maqaan koo Tolashee Guutamaan jedha kanan dhufe Amboorraa. Okay. Ani nagaa koo hafuura isin gaafadha nagaa keessanii. Anaaf waaqayyo anaanis ta'e obboleeyyan koos ta'e waan baay'ee irraa na oolchee duraan dursaame waaqayyo isa waan baay'ee irraa na oolche kana naa galateeffadha. Duraan dursee waa'ee obboleessa koo dhugaa ba'a. Obboleessi koo daa'ima qaba ture biyya ormaa ture Gambeellaa naannoo Gambeellaa jedhamu jiraata biyyaa deemee achitti fuudhee achitti maatii horatee mucaa godhatee ture. Akkuma carraa ta'e naannoo sanatti amantiin baay'een babal'atu waldaan hin jiru isaan garuu amantoota turan. Achi booddee mucaa argii godhatanii booddee mucaan isaanii jalaa dhukkuffatan turan. Jalaa dhukkuffattee mucaan kun baay'ee yaala irrattis turanii waan amantaan badaa achitti hin jajjabaanneef waaqeffachuuf isaan keessa jiran baay'ee cimaa ture. Mucaa kana fuudhanii mana yaalaa geessanii mucaan kun baay'ee dhukkubfattee akka carraa ta'e fayyuu hin dandeenye. Baay'ee mana yaalaatti gatii baay'eetti baasanii naannoo 72,000tti baasanii turan. Garuu mucaan sun deebiteen guddannee akka carraa ta'e hin duute. Mucaan sun ergi duute abdiin kutannee carraa isa lammaffaa ammas haadhi manaasaa mucaa garaatti baattee mucaa lammaffaa godhattee bara darbee jechuudha. Mucaan ishee kun ammas akkuma dhalattee dhukkuffachuu jalqabde. Akkuma isa duraa jechaadha. Akkasumatti gaafa ji'a 8ffaa guutuu dhukkuffachuu jalqabde akka carraa ta'e ofumaa kadhatu biyya fagoo naannoo sa'aatii 3 makiinadhaan deemanii kadhachiisanii fi ji'a waggaaf ji'a 2 minaaminii gaafa guutuu fayyaa godhattee ammas dhukkubicha akkasumatti deebi'ee itti ka'e. Achi booddee homaa mana yaalaa dhaqanii akkuma duraa sana ammas hojiilee dhiisanii waan hundumaa birriin sarratti dhumaa jira fayyuu hin dandeenye ammas manuma yaalaatti deddeebi'anii gaafa qabeenyi wanti hundumtuu baay'anii duubaa dhufu dhumatee jedhu aduutu baqqaa jedhanii gara manaatti deebisanii ta'anii waaqayyoon osuma kadhatanuu hin boo'u abdii kutanii turan. Achi jiinni kun ji'a naasee keessa baay'een anillee natti manii galgala ganama numa natti immoo numa yaaddaa homaa fayyuu hin dandeenye dhukkufatti ani arra boru warra du'a isaanii natti jedheen eegaa jira ammas abdii kutanne baqqaa hin duuti jennee jechuudha. Achi booddee bakka carraa isa dhumaa yoo duute isaa duutu yoo jiraate isaa jiraattu mee waaqayyoon achi haalli cherchii kunis nuun mijanne haalli fi namoonni sabni keessa jirru kunis waan waaqayyoon badaa hubatanii miti waan ta'eef waldaa deddeebitutti nu kadhachiisime nu sammanuu danda'amaa ta'e waaqayyoon mana keenyatti hin kadhannaa naan jedhanii turan. Naasee keessa akkas naan jedhanii ani yeroo sana industiriin hojjedhaa daariin hojjedhaan ture. Achi booddee guyyaa halkanii gaafa hojjaa lamaanii galgala adaarii hojiirra buleen guyyaa sana immoo roobii kadhata jira as dhufee guyyaa sooleen isaanitti paasterii Faattimeetii akkasii jedhee isaanitti himnaan isaanis fuuldura kana bee dhaabbadhee isaanitti meennaan kadhatanii turan. Yeroo kadhatan kana hafuura jawweetiif hafuura budaa jira kan isaan qoraa jiru waaqayyo hafuura jawwee hin ajjeesa maqaa Yesuus waaqayyo lafa jiranitti isaan fayyisaa bilisa baaniyu hin fayyoomaan waa tokko iyyuu hin ta'an jedhanii turan. Achi booddee ishi jedhee gaafa sanaaf makooti amanee dhufee hin fayya bakka namni abdii kute kana yaa waaqayyo hojii kee maatii keenya keessatti hojjedhuuti ani immoo dhufee dhugaan baati dinqii hojjedheen sin agarsiisa jettee akkuma dubbattu ammas dinqii hojjedhu yaa waaqayyo nu agarsiisan immoo dhufee dhugaa baatu keetiin jedhee dubbadhee ture garaa makootti namatti hin dubbanne. Amanee man dhufee yoo duute isaa duutu yoo jiraattu isaa jiraattu
waaqayyo immoo fayyisuu danda'ame amanee man dhufe mana. Okay. Achi booddee ergi isaan akka jedhanii galee bariituu sana immoo amusii sana galgala hojii galee baay'ee kan dhukkufatu sun mucaan baay'ee laafteedhaan gaaficha galgala roobii sana galgala baay'ee laaftee bakka duuteetti jedhanii gara manyitaatti dabarsanii hafuuruma xiqqoo keessaa ba'aa obbolaan koo dhiiraa lama qofatu achi jiru namni badaa akka keenyaa kanatti naannee gaafatu hin jiru namni jajjabeessu tokko illee hin jiru aduu todhanii lafa ishee raftu manyitaa alga ishee keessa kaa'anii raffisanii as deebi'anii saaloonii ta'anii boo'u turan. Okay, sadarbees mucaan jala waan du'eef amma sabdee kotannaa saa lammaffaa waan ta'eefitu duuma mucaa sana eeguu jechaadha. Ammas duuteetti bakka carraa sadhumaa garaa mutarnee jedhanii raffisanii as deebi'anii boo'utti kaan. Okay. Baay'ee afurri keessa jirtu xiqquma sochooti maleedhaan egaa. Okay. Achi booddee raffisanii maqafaa fuuxaa minamina dadachaasanii dhuma jalaafanii raffisan jedhan. Achi booddee mucaan kun yeroo nuti teenyee boonyu kana gaafa roobii sana galgala naannoo sa'aatii 6 lafuma rafte sanaati garmalee iyyiteedhaan ol jette. Iyyitee bakka duufi afurri keessaa ba'uufi dhaqeen argottee aatirraa baqatte gara bakkeetti. Yeroo ishiin jettee iyyitee bakka afurri akka citutti bo'aa turte yeroo sana jedhan. Achi booddee ishiin bakka afurri keessaa baatee ittiin baqadheettee baatee abbaan immoo achi darbee gaafa ilaalee afurroo keessa jira kan iyyituun duutu jedhee algicharraa fuudhee gara saaloonitti as baasee gaafa ilaalaneedhaan takka akka kunoo nama rukutamee afurritti deebuu sanatti afurritti taragaaggee zim jedhee mucaan boo'ee mummuame waatu ciniinee laata mucaan kun qaajibbuu wayii jira mana kana keessa silaanuu xuradhanii algaa mucaachi darbanii algaa kaasanii mana kakkaasanii fattashu ture waatu ciniinee laata kan jedhan shakkanii achi booddee algaa mucaa kana maaqafaa lamatu jala ture jedhanii maaqafaa isa gubbaa kana yeroo fuudhanii urgufan isa lammaffaa maaqafaa jala yeraa kuffiyyaa maaqafaa sana keessa jawweetu jira ture. Hallelujah. Jawween kun baay'ee jawwee guddaadhaan akkuma tiraasiitti mammaramee jala turedhaan nuyi garuu amma kana hundayyuu nagarreesi yeroo kunis kaasnee urgufneedhaan. Jawween kun tiraasii mucaa kana jala mammaramee jira garuu in socho'a deemee fiiguus hin danda'u namatti sutaalee nama nyaachuus hin danda'uudhaan. Achuma keessa maaqafaa kana keessaa hin mammaramaadhaan jawween kun. Achi booddee uwweedhaan hoggaa algichuma ishee xiqqoo kan daa'imaa baatanii garatti as baasanii jawween kun ammas hin socho'u ba'uus hin dandeenye achuma galabaabatameedhaan. Ergaan sinii qabaa barana jawwee du'a malee zarii kee keessa namni hin du'u. Noor jawweetu du'attan haaleluyyaa firasa kan hin taane sagalee jabaadhaan jawweetu du'a malee jedha. Ani hin du'u jedhaa yaati. Lawa dhaggeeffadhaa. Saatiin asii harka keenya suuraa mucaarra keenyee kadhannu hachi waaqayyo jawwee rukute. Ergaan si qabaa saatii tasii amiin jettu iyyumii qee abbaa keetiin rukutameera. Habaarsi rakkinni dhaameera. Isa booda maaltu ta'e? Sana booddee algaa sana keessaa maaqaficha ol fuudhanii gara barrii duraatti yeroo baasan kanas ina galabaabbatudha mukaan in fiiguus nama si nyaatu jawween kun kuni olii isaa akka namaa sana areeda qaba iji isaa akka ija handaaqqoo san galabbatamee nama laaleedhaan garuu si nyaatu achumaa socho'aadhaan. Achi booddee jawwee kana ajjeesanii mukarratti fannisanii namni achi ilaalee baay'ee ajaa'ibsiifachaa turedhaan. Jawwicha gabbaasanii ajjeesan. Gabbaasanii ajjeesanii ergi fannisanii mucaan ija banattee harma qabachuu jalqabdeedha. Hallelujah. Leegalateeffadhaa waaqayyo. Achi booddee mucaan harma hootee ergaa sana kaastee mucaan kun mataan dhukkufannee hin boonyes hin dhukkufannee nama taatee guddatteetti. Galateeffadhaa waaqayyo. Hallelujah. Hallelujah. Okay. Kanan dhufee meetarraa. Okay. Bara 2014 keessa ji'a 11ffaa keessa qabame. Okay. Mataa koo kana ofina wallaalchisa. Okay. Isa booddee bara 2015 keessa mana barumsaa Shinoo kan jedhamutti baradhaa otuma na dhukkuboon folaaleetu man jira garuu mana barumsaan deeme barnoota. Okay. Isa booddee mana barnootaa keessa yeroo naqu
Uumaa of hin beeku baay'ee of hin beeku badaa namatti haasa'uu hin danda'u wanti haasa'uun harkaa badaa ijoollee wajjin yeroon qo'annaa deemurree kitaaba yaadumaan isaa faana baadhee deema malee waan tokko qabachuu hin danda'u zimedheen deema. Beeloof dheebachuu korreen beeku utuu namni na biraa taa'ee na arrabsee iyyuu waan tokko beekuu hin danda'u. Isa booddee otuma akkana jedhuu barnoota koo semisteera ga'ee qormaata zimedhee qoramee bakka semisteera tokkoffaa qormaata qoramee gale bakka barnoota dhiisee addaan kutee gara manaatti deebi'ee barumsa addaan kutee galte. Isa booddee natti caalaa dhufee bakka of na wallaalchisuu jalqabee baay'ee of wallaalee isa booda gara waldaa kanaa barreen gaddaa keessan dhufee waldaa kana keessatti naa kadhatamee waaqayyo na gargaaree dhukkubaa namni na fayyisuu hin dandeenyerraa isa manni yaalaa waan gochuu hin dandeenyerraa waaqayyo na fayyisee mataa of na wallaalchisaa of hin beeku bakka hin jiru hin beeku. Isa booddee waldaa kanaan dhufee naa kadhatamee mana yaalaarree dhaqee mana yaalaa qoricha siin kenninu sammuu keetii wal baraa jedhanii kenninu riibaa kana qofa naa kennu. Isa booddee qoricha riibaa liqimsitaa jechaadha. Qoricha riibaa liqimsaa riibni nan qabu isaa gatii isaa amma tokko rafaa. Isa booddee mana yaalaa dhaqee qoricha sammuu keetii wal baraan danda'amu jedhanii. Isa booddee gara waldaa kanaa barreen gaddaan dhufee waldaa kanatti erga naa kadhatamee fayyee sabni waaqayyoo isa kanaaf ergasii nagaa keedha. Ergasii bakka akka nama tokkootti fayyee sirriitti beekaa bakka guutumaan guututti fayyee jechuu danda'a. Amma yoo namni si arrabses beektaa? Sirriitti beekaa amma akka fayyaatti. Hallelujah. Merkeessa mataa keessan gubba. Yaa galateeffadhaa mee sammuu keessan kaadhaa. Sammuun kee daqiiqaa kana jalqabee fayyaa haa ta'u. Warri mataan isin dhukkubullee daqiiqaa kana jalqabdanii fayyitaniitu. Ani maraadhu jedhaa gadiinatti maa? Nan yaada jedhaa. Waan harkaan badu jedhaa. Bakka si yaabbisu ati fixee ta'ee isheetti dabarraa. An kun ji'a lamaaf maraatutti ture. Barumsa kutaa 11 barata ture Shinootti. Kaza osuma barataa jiru semisteera qormaata qoramee ani immoo asan ture asii biyya galee baay'ee taa'ee gadda. Innaa taasaan nama jalaan qabu. Maal taatee shaambee jennaanii nammataa kun dhukkubaa naan jedhe. Kaza ishii jedhee nas fidee dhufee waldaa kana. Innaa sana xiqqoo badaa masmiti yoo beeka. Kaza asitti dhufee kadhatamee fi sammuun isaa maraachuuf jedha. Kanaaf waaqayyoon kadhadhaafii jedhan. Kaza asii biyyatti gad deebi'ee barumsatti deebi'ee torbee tokko barachuu hin dandeenye bakka cira isaa wallaalee. Kaza gaafa bakka maraateeranii jedhanii natti himan. Ishi bakka jennee gaafa waldaa kana finnee dhumnu nama afurii finnee dhumne. Nama afurii fiddeen dhuftan? Waldaa kana nama afurii finnee dhumne. Maaliif nama afurii fiddan? Baay'ee of hin beeku nama dhaa hin fiigaa. Kaza waldaa kana finnee dhumne gaafa waldaa kana finnuree taa'uu hin dandeenye baay'ee nama jeeqaa ture. Kaza hidhaadhaan ture. Innaa waldaa kana finnu irraa innee as teessisnee afaan hin baay'ee jeeqa. Itanii fiddanii gaafa sana? Gaafa sana innee dhumne innaa as geenyu irraa inni. Asirrii baay'ee jeeqaa ture. Kaza kadhatamee fi innaa asirratti ol baastanii kadhattanii fi guyyaa gaafsan irraa kaasee sammuun isaa bilisa ta'ee fayyee nagaan biyya isaatti galee. Meedda balaa galateeffadhaa hallelujaa. Waan xiqqoo tureef anillee baay'ee irraanfadheera amma yaadachaa jira. Mucaan kun jalqaba dhuftan naannoo gara sanawii taa'aa turtanii baay'ee jeeqaa ture baay'ee rabbashaa ture. Amma kan dhukanallee baay'ee normaaliin turre. Ji'a meeqaaf ture hidhaatti? Ji'a lamaaf hidhaatti ture. Garuu gaafa iddoo inni kadhataniif jalqabee sammuun isaa bakkatti deebi'e. Gaafa asitti kadhatame irraa kaasee amma naannoo ji'a shaniitiif fayyaa nagaa isaati. Amma ji'a shan guutee erga fayyee. Cheekii gootaniitu. Ina deema. Mee al takka waaqoon galateeffadhaa bareechaati. Maraatummaa hamaan sirra zarii keerra sin gahin. Yormi kun hundin wanta ammas taasama jiru isa waaqayyo godhe ulfina waaqayyooti. Bor maal akka taatu hin beektu. Mee harka kee samaayitti ol kaasi bitaa mirgasa sagalee jabaadhaan waaqayyo galata kee jedhaa. Qilleensuma irratti walitti tumiga waan fayyaa taateef hallelujaa. Jilbeenfadhu. Kutaa meeqaffaa keessa addaan kutee barumsa? Paarlaamaa galuu nama guddaa ta'u maqaa sun sammuu kana sammuu addunyaa taasiseera. Mu'aartiin kan digimtiin kan hidhe
mandarri meettaa roobii mucaa kana maraatee peestaalii baatee deema dhagaa namatti gurani kan eega waan fayyifteef hammas mucaan kun bara baraan nagaa ta'e haafu jawweerraa ajjeeseera abbaa maatii haa ta'uu maqaa Yesuus Kiristoosiitiin ameeni. Harka mirgaatti qaba sagalee jabaadhaan ta'eereedha. Dabali ta'eereedhi. Ta'eereedhi. Illee jabaa sabaan godha haleluuyaa. Badumiti sanyiin ko qomoo jiraataatti naladhe dhaala abbaa kootii nirmaadhee narraas waa'ee waan lafaadha hojii hojjetamee dhumaadha masicha wajjinan jiraadha maal wayya hin ga'uuyi maal dubbatu nama sibira dhumee gurra isaa kemmiidhi kan akka Yesuus jira jedhini icimsiteen qabdu ati sodaattaayi waldaa keessa wal loluu hin jiru ariifadhuuti jijjiirradhu nama sadeeffaa darbu Itoophiyaa wayne balleessuudhaa fi yaaliin godhame mirga kee ol kaasi waan isin jedhu dafii kiisii keessa keedhu nu balleessuudhaa fi yaaliin godhame qophaa'e olii gaddeera markaa rukutame furii kee dhuga amma ol kaas amma dabalatu saban niiga kootiin bitadhe jedhe Yesuus nu falme kaa jalloota gab godhee gargaaraan akkasaa abbaan eenyure haadhoota ilaalee kan namarraan gorre gola gargariitiin shoo jedhi maaltu dhufa hin sodaattaayi maal taate waddaan la'u maala seexanni abbaan sobaa gowwoomsaan kuni kiyyoon saanuun qabnee nuun qabus baraani ofumaa naannoo keenya naanna'ee aadaa Yesuus gararraadhaa gaaruu nuuf yaada gaaruu siif yaada ishee jedhu ta'a shubbisuu namni danda'u duwwaa bishanumaa sanuma yama sarrashaa
Innesu jedha bara hundumaa jedha yeroo hundumaa jedha olan deema jedha dibata baadhee jedha ayyaana baadhee jedha olan lakkaa jedha olan deema jedha ila sagaleen nagaa jira hojiin kee dinagdeen kee dibanni sirraa ayyaanni sirraa faarfannaan sirraa raajummaan sirraa ከዛሬ ቀን ጀምሮ እየጨመረ ሄዳል። አሜን ነመስብራቲን አቲ ገረሚቲኔ ጋጅር ታይዳኒ አኖለን እንዴማ ጀዳ አሜን ነምኒ ዮት ሱቂ ባንቴ ዮም ጩፍቴ ገልታ ከኤጋ ዮት ዩኒቨርሲቲ ዴምቴ ዮም አርያታምቴ ገልቲ ከኤጋ ኤርጋንሲ ቀባ አርኪ ብየሰና ሲባስ arki lafa dabti kutte sibas arki lafa riyan situ fote sikas mal jara jira beta ola dem tadaira wow menam ni galak to ko duwa sagale jo iye anolan dem jara yati amen amen macam ni kulkulu nakadu namni kajelan akamuka gatra bikila tole malta ol guddat garamiti guddat ol guddat wanta ol ka'e nama targa wanti nu stage kana ol kaafneef akka mul'annuuf ergaansii qaba hojii dhokatu hojjettu hojii biyya erga hojjetta faarfannaa dhokannaan faarfattu lallaba dhoosaa lallabdu raajummaa dhoosaa irraaju ergaansii qaba nama lama nama sadi nama afur waaqayyo olan fuudhanan jedhaa amen akkatti haadhi mana hamaan mardoo kaayin gaba fannimnotte muka nunnuma shantamaatti fannimnetti listen to me muka nunnuma shantamaatti fannimna jechuun ishee namni hundinuu yaa'ee reeffa isaa ilaalutti inni godhe dhaabbatus akka argutti inni fagoos akka argutti magaalaa Suusaan keessa kan jiran akka isaan reeffa isaa arganitti muka nunnuma shantamaa qopheessinee ol kaamnee fannimnetti mul'attutti salphina kee egaa jiru waaqayyo kadhe lakki innin ta'u ulfina keetu mul'ata jedhe qaxaleen nama iyyiitti beeka jee sagalee jabaadhaan aniidha baranas bara dhufuus ji'a kanas ji'a dhufuus olan deema jedhiyyiti laatatakiya nama sana gaffay garamittiin eegaa jirtaadhaani ani yaada kee keessaa beela jedhaani amen lokaalii miti nuyi yaadi naannoo dur yeroo biyya jirru sooressa jechuun isa sangaa sadii qabu isa saawwa dhaltii shan jaa'ilmatutu sooressa atu biyya kan dhufee garuu rakkataa dur biyya teenya maal hawwina beektu olaa bitachuu re'ee bitachuu saawwa bitachuu hawwina biyya kanatto lafa bitachuu makiinaa bitachuu mikinaat hadhumneetu waan caalu argine sirriminiire akka korkaasika duro aletti dana jagana booddeeme waan mandaraa yaaddu waan addunyaa yaaddaati nama sooraatiin sibiran jira malee mul'atti koo sin arbee jira jedhani yor darbee jaaffaa sheetennaan erga akkas ta'eette nana malatti amen waan dubbachuu barbaadu ol baateetu dhugaa baruusaa ol baateetu Elsaabeetiin bira gasheen deemtu lachumaal baatu
mucaa baatu. Gidduu kana yeroo dhiyootti nama lamatu waa walii gammada. Egaa lafan buu dubbichi. Ila. Atoosh. Mena min taadhe manna garee kana. Fira sittaanu turfeetu kan saasitti mee kan keessatti. Mena min kun hin taa'e. Ila geeffat Elsaabeeti Maariyaami fira walittaan. Isheen sunis anulfaat, isheen kunis anulfaat. Eenyu natti hime garbeeltu natti hime. Hin dubbatame hin ta'e. Harkul gafadhu. Torban tokko gidduutti nama lama takkeessaa bilbilaan haa ta'u qaamaan haa ta'u dhufeetu misraacha walitti hima. Eefa ta'u jedhi akka sagalee jabaadhaan misraacha walitti himna jedha. Haadha keetti maal himta? Obboleessa keetti maal himta? Nama si beekutti maal himta? Namnamma dubbanne gadda himaa namnamma dubbachaa jiru garuu yeroo dhiyootti bilbiltee misraachoo labsu jalqabdaati. Intaa jedhe. Yunduame namni wangeela baadhee Awustiraaliyaa, Kanaadaa, Ameerikaa. Qoy amma biyyuma Dubaayyuu namni mee dhaqee jaartii irraa miila miicuu deemaate garuu mee wangeela baattee liitaan daasa hababa gosa hefedere biyya labata. Amma faarfannaa raajummaa baattee. Etu kana manaa jira. 2016 bara namni wangeela lafa atima wangeela fuutee deemtaate. Iji kun mindaa kennuufuu hin danda'u. Harki kun ani Hawaasaa hospitaala deemeen ture. Daqiiqaa tokkotti mucaa tokko oksijiitu irra jiru. Oksijiiniin gaafitu wixxifate akkas ta'e. Birrii 230 finneenaan jedhe. Ergasii annan galee nama jiru gatoo gaafa balbalgaadhu mucichiyyuu hin du'edhan. Guyyaatti kininiin tokko qarshii 450. Kinii tokkittiidha. Marfeen biratti jiru. Nyoorri oksijiinii nagaa fudhatanii sombii nagaa kan deebisaa jiru. Kaleen singalle taananii hin ililchinati. Bareedaa kagee kaname Waaqayyo hafuura isaa keessaa fuunaani. Namnu galagalela haadhiyyuun baqatti baase wayi. Nyoorri fayyaan. Ime dokumentiin hojiin arganne amati. Miila kee deemaa fitu si qacaran jarri. Ututi maastersii mee qabaatte miilan qabdu ta'e bu'aan buusu. Ututi maastersii mee qabaatte ijaan qabdu harkaan qabdu ta'e kun gatiin qabu. Wanti ulaagaa guddaa si guddise dokumentii caalaa qaama keetu guutuudha. Fayyaa qabdu. Nyoorri akkasii duwwaan ilillee jabaa dhangalaasi Waaqayyo. Haleluuyaa. Maamteme maatiin koos hin danda'ani waan jedhu. Jagana boodame dhufeetu karaa koo danda'ama siin jedha. Nyoorri hin danda'ama jettan. Caljettana waa yaaddeettamii dhimma keessan hin danda'amaare hin xumuramaa fiixaan ba'amaa galma ga'amaa. Nyoorri manta duwwaa keessan akkatti raasi waaqatti agarsiifta namatti mini dhaggeeffadhu lafa waraanaatti iyyuu atar kolkaafnaani waraanaan hin dhiisu malee nama harka kaasee koo hin dhiisa numti diinni iyyuu olqata ergaansii qaba. Wanta dhimee anoo hin danda'u jettee dhiifte mana jaaruu haa ta'u makiinaa bituu haa ta'u nama haa ta'u biyya laadhee haa ta'u barumsa guddaa haa ta'u maaliyyuu haa ta'u ergaansii qaba. 2016 kanatu xalayyaan hin danda'ama jedhu si laatama. Carrake budar kanan basa, carrake namar kanan basa, carrake mana tongkai tilang fuda, latataya, kelera bosa, bilbili waike salpini bilbila maturena, hamba garu bilbila misra cetade Waaqayyo. Wala bata nama jundandan, tajiro ke tahun dandan, Waaqayyo makanan jere, habidde kolerga, leba tajirani. Intan batamu amma tahun dandan Waaqayyo maaliif kun tajaajila gaafadhee jennaan akkasitti nanti fufamoo naan jeerta naan jedhaa jiru. Ani garuu naan jedhee Waaqayyo akkasitti ittiin fufanii hajanda haaraan qaba. Budaa lafaan duwwaa taba.
Cimsuudhaan malte hiineerra. Maatii feebbadatu turte hiineerra cimsas. Bakka sin jedhe. Meekala deeffadhaa Waaqayyo haaleluyyaa. Istimee akkamitti qaltatti? Akkamitti qaluuf? Gaggabsinee boolla buusa. Gaggabsanii boolla buustu. Saba odoo. Qanduuti. Saba odeenduuti. Meemee tafura maaliiti? Afura jawwee. Afura jawwee. Looyi kaasara akka jawweetti looyi nu agarsiisi. Daf tokko nu sadi daf. Tan marga kinna akka jawweetti looyi nu agarsiisi. Dafi abidda lafi kun daf. Daf. Jawwi si abbomeera. Dafi akka jawweetti garaa ciisi nu agarsiisi. Looyi nu agarsiisi daf tokko lama. Akka jawweetti. Akka jawweetti looyi nu agarsiisi. Dafi dafi akka jawweetti looyi. Abidda lafi kun dafi akka jawweetti looyi nu agarsiisi. Daf afura jawweetti dafi ka. Saatiin ka dhumeera. Abidda lafi kun daf. Akka jawweetti. Yes. Akka jawweetti daf. Fuulduratti akka jawweetti looyi nu agarsiisi. Yes. Ilaalaa. Dafi akka jawweetti kotachaas sagalee jawwee dhageessisaa. Harkoon kaase. Jawwee du'a malee mucaan kee hin duutu. Jawwee du'a malee ati hin duutu. Kotachaas gara kotti. Kotachaas. Lafi kun abidda bishaan tokko naaf dhime. Dhaggeeffadhaa. Birrii nuyi qabnu lubbuu tokko nu oolchaa. Waaqayyo garuu nu oolchuu. Kotachaas leen agarsiis amma akka jawweetti afur jawwee akkuma jawweetti ba'a waan ta'eef amma leen agarsiis daf. Akka leen agarsiis dafee daf kaayyee looyi. Daf. Daf. Lafi kun abidda dafee akka jawweetti leen agarsiis dafee dafi kaa. Abidda lafi kun daf. Dafi kaa dafi de. Si abbomeera maqaa Yesuusiitiin. Achas gara kotti kotti. Kotti gara kotti. Kottachaas abidda keessatti naannaarta. Abidda lafi kun. Mimee ulaa nakas saati jechi. Sidaara maqaa Yesuusiin. Asii galtee jennaan irbaatanya kan jettu. Humna guddaa. Humna fura jawwee. Akkamittiin dhaama sagantaa guyyaa irraa yuudaan qufin dhufe kan jaara kamti fiddan. Guyyaa geeffinne. Har'a guyyaa geeffinne. Guyyaa geenyaan fiddanii. Sila gorsaatii torbatan jeertu. Saboddeen nyaattu. Ishi meeqatti qophooftan nama meeqaan? Nama meeqaan nyaachuu dhabsi? Nama shan. Ishi eessatti mee budoonni kun? Biyya kamiin jirtu? Gindabaratti jirra. Gindabaratiin jirtu? Ishi mucaa kana reeffa ishee achi deemaa? Deemtu dhiiga ishee dhumneeti. Ishi? Deemtu. Okay, ishee asootti duuti? Maaltu deema na gindabaratiin? Gindabaratti dhiiga ishee dhumna malee deemtu ishee reeffi ishee. Okay, reeffi ishee eessatti awwaalamu? Reeffi ishee asumatti awwaalama malee hin galtu. Hin galtu? Harka ol kaafadhu. Isa biyya biraa ta'e dhiiga kee nyaatu Waaqayyo si keessaati. Eeshi, mee dhukkubsi ammamatti keessa maal fa'i? Tokko lama. Maal fa'a keessa dhukkubu? Qufaasumna. Eeshi. Garaa gubaa. Eeshi. Mataa gubaa. Mataa gubaa. Eeshi. Wallaashisaa. Eeshi eessa biyyi ishee? Biyyi ishee Gindabarati. Okay, amma akkamitti asitti awwaalamtire? Hin galtu kaa. Hin galtu akka hin galletti baasne. Okay, boolla keessatti waan duutuuf. Maatiin arganii awwaalan jechuudha? Hin arganii. Hin arganii. Arganii awwaalanii maatiin ishee? Hin duute dhimma dhiisu? Sabooddee jawweetu nyaata? Harka ol kaas. Intaan galateeffannaa deemtati. Amma ija guddaan nama hiisisi lafaan keessa deemu. Tokko lama. Ija guddaa. Ija guddaa. Ija guddaa. Ija guddaa. Ija guddaa. No, ija guddaa. Ija guddaa bika ija guddaa. Abidda kun ija guddaa dafee. Ija guddaa. No, ija dheeraa sana. Tokko. Isa dura lafaan keessa deemu. Kaayyoon kee maaliif mee mucaa kana maaliif ati? Maaliif hin jette maaliif? Maaliif? Akka jemmaal taatuuf? Akka jemmaal taatuuf? Akka isheen Cufne garaa ishee. cuftee tu kanatti mikaa jibini? Ishi mee ati afura maal maaliiti? Maal Maal maal? Paastaa.
Yoomitti deebitan? Baay'ee turanii deemanii ana bichaa Takkitti taphe? Meme illuminanti laggeeffadhu. Gaafa galtanii. Hin deemne. Abiddaa kun dafti amma dafii mana tokko irratti dafti tokko sadi. Orkaas hin qabin. Tokko. Lammaffaa. Dabga mana tokko lammaffaa dafti. Sadaffaa. Laggeeffadha ilaalaa arraba ishee ilaalaa. Mish arrabima maaliif? እስቲ ተመልከቱ። አንዳንድ ሴቶች እንደዚህ ማለት የሚሉ ሙጫም ባቱ ታናን ገራትም ባቱ ታናን ነንዴማ ከናፎ ፓስተር ነንዴማ ሲሸኛ ኑረ Asokkitu? Danda'amne paastaratti. Atimoo! Hallelujah! Meeqa harkaa baanee dhufne. Meeqa harkaa baanee dhufneeti. Nutti deddeebite. Amallaqa turtanii? Mee akkamitti amallaqa? Ginciitti. Koi akkamitti amallaqa? Maqaa waldaaneen akkamitti amallaqa? Kanan. Akkamitti amallaqa meeratti? Nuti gaafa ishiin makiinaa qabattee charchiin deebittee deemtu. Gaafa ishiin manaa baatu naaf achi dhaqnee iyyisiisnee maal goonaa? Paasteriin gaafa kadhatu hin deemnaa. Gaafa ishiin galtu garaatti teeknee wajjin gal. Finfinneedha. Firroo. Gubaa jira humni kee basuma. Pastor. Gubaa'eedha? Gubaa'ees taate safara kana. Safara kana moo? Miila kee raasifee cabeeraa wayiin jedhe. Jecha asitti namatu ergaa fudhatee biyya biraa gara naan jedhu waaqayyo. Kanaafuu hin deemtu reem? Ay pastor. Hin deemtu? Deemna. Dhugaa? Eessaan teessistoo. Ganama galgala. Bakka teessuu dhabdee? Sumatu gubee dhufite. Yaabee maal gocha finne. Obboleewwan ishee sattuu bee. Koi. Mee waldaa kana akkamitti fiddee erga jibbita ta'e? Kaatiin dhaqa'itti. Harkatti qabu. Kaleessa dhoowwini dhingin. Konfiraansii jira itti obboleessa hiitolii isaa tufte galgatti. Harkatti.